Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenyaa fi kabajamtoota keenya. Har'a waan takka waan haaraan isiniif qabadee dhufee gaafii nama hedduu kan ta'e haala kamiin sooshaal miidiyaa kanarratti waan waliin haasa'aniin akkamitti waraabna waan jedhamu waliin laallaa jechuudha. Gaafii nama hedduu kan ta'e iimoodhaa fi waatsaappii fi telegiraamii messenjera akkamitti odoo haasa'uu jirru sagalee itti waraabna waan jedhamu gaafii nama hedduu kan ta'e kana waliin laallaa jechuudha. Waan kana waraabuudhaaf aappii tokko isin barbaachisa. Aappichaas asuma pilaastoorii keessa seennee gabbuufannaa jechuudha. Asuma akkanatti oloofne pilaastoorii keessa seennee hoggaa pilaastoorii keessa seennee iskiriin rikoorder jennee itti barreessinaa jechuudha. Bifa kanaan akkanatti nu dhufa. Hedduutu akkana nu baha jechuudha. Bifa kanaan akkanatti iskiriin rikoorder seennee bifa kanaan hedduu akkana nu baha. Yookaan iskiriin rikoorder jechuu dhiiftaniiti akkanatti irraa anarraa meexanii rikoorder kajuu kana akkanatti itti barreessitanii jechuudha. Akkanatti isin dhufaa jechuudha. Saniifuu haala fayyadamatti isaa keessa seennee waliin laallaa jechuudha. Amma akkanumatti oloofneeti aappicha irra dhufna rikoorder kana haala kanaan seennaa jechuudha. Yeroo duraa yoo taateef halluu isin gaafata. Yeroo duraa waan hin ta'iniif waan hin qabuuf saniifuu sitingii kanarra kana dhufnaa jechuudha. Sitingii irra kana dhufneeti hoggaa kana sitingii irra dhufnee rikoorder abdiyoo kayattu kun gubbaarra nu dhufa jechuudha. Sarara lammaffaarra nu dhufa. Sarara lammaffaa kana wanni nuti barbaannu wanni guddaan kana jechuudha. Saniifuu isaanirra dho'inaa jechuudha. Kaduraa sagalee waraabuudhaaf saayilentii sagalee nama tokko akka hin dubbanne gootee waraabuudhaaf jechuudha. Kaduraa lammaffaa sagaleen gama kanaa fi gama saniitiis waa waliin haasa'uun akka dhagahamuuf lammaffaa kanarra dho'ita yookaan sadaffaa kanarratti jechuudha. Lamaan kanarra tokko gootaa jechuudha. Yookaan afuraffaa kanarra goota jechuudha. Afuraffaa kanarra goota. Bareedaan sadaffaa fi afuraffaadha jechuudha. Haala kanaan sagalee namaa ittiin waraabda. Telefoonni namaa yookaan silkiin namaa takka takka akkanatti haala kanaan isiniif waraabdu jechuudha. Maaliif isinii waraabne andiroodiin isaa yoo 10 ol ta'e malee jaa andiroodii isaa sanis keessa seennee sitingii telefoon bilbila keessanii irra seentanii akkana gubbaarraa akkana gabbuutanii dhuma sitingii bakka itti akkanatti xuyitanii akkana olooftanii abaatu foon bakka jirtu sana gisee akkanatti xuytan akkanatti malee akkana gatu ooftanii andirood bakka itti sana andiroodiin tiyya 10 jechuun hin danda'a jechuudha. Amma itti waraabuudha. Keessanis 10 yookaan 10 ol yoo ta'e 10 ol yoo ta'e waraabuu hin dandeessanii jechuudha. Bilbila andiroodiin isaa 10 gadi immoo waraabuu hin danda'u. Asirratti sirriitti qalbeeffachuu qabdanii jechuudha. Haala kanaan isiniif waraaba. Akkasumatti illee iskiriin rikoorder kun wanni inni bareedaa fi wanni biraa wanni inni fayyadu ammallee akkasuma wanni inni fayyadu feesbuuka viidiyoo takka takkatti feesbuuka irratti harkanta nama ajaa'ibsiiftee gabbuufachuudhaaf feesbuuka yeroo takka nama gabbuufachuu didaa jechuudha. Saniifuu isa kanaan gabbuufachuu dandeenyu akkuma jirutti isa kanarra gadhootee waraabuudhaafis bifa barnootaatiin waa barsiisuudhaafis waa hedduu fayyadaa jechuudha. Iskiriin rikoorder jettee itti barreessite hedduu isinii fida. Kan inni isin garsiisa kanaa fi kabiraatis hedduu fida. Garuu bareedaan kan nama isin garsiisa kanaa akkasitti itti fayyadaman isiniin ja'a. Hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin ja'a. Namni chaanala kanaaf haaraa taatan like, share, subscribe godhaa. Gamanumaan nagaatti.